طبيب فودا سنين ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota fi kabajamtoota Roozaato hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onni raamaddee sinaagoo sinijaa ijoollee Oromoo saamantii fi kutaa hin jenne bakkuma jirtanitti marma keessan jechuudha. Baay'ee takkan isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Ijoollee Oromoo guutuma keessan bakka guddaa isinii qaba. Isinillee akkuma irra heddummaa keessan bakka guddaa kana qabdan ni beeka jechuudha. Hordoftoota akkasuma mootiyyuu ani Roozaan hadda maal qabattee nu dhuftee fa'aa hojjettan dhagartanii dhageettanii itti fakkaate jechuun waan argitan itti fakkaate. Kanaafuu ani zammoona kana babbadutti jiru hammootu waan biraallee miti. Hordoftuu hedduu shana dhukkubeellee akka qufaa kana godhee maal jedhee biyya keessa jira. Baay'ee takka alhamdulillah wallahi laaziim baay'ee takka bakka du'aa wujjee bakka jala sararee beekan waan biraatillee miti. Ya Rabbi ya naadisi mali wonni ani hin kadhatin hin jiru jechuudha. Rabbi jechuudha. Garuu nama dhukkube kadhaa hin du'ani. Alhamdulillah Rabbi galanni haa gayu. Dhuguma baay'ee takka na dhukkube baay'ee takka ciise jechuudha. Kana kaniin ani badu viidiyoo dhiisee jira. Sirriidha wallahi viidiyoo dhiisee jira. Viidiyoo kana wanti an dhiisee wanta biraallee osoo hin taane hordoftu kiyya. Aniin kun tuni kophaan jira. Kuulanii fa'aanillee akkuma beekte wal bira hin jirru, wal biraallee deemeetiin hin jirra. Akkuma argitanii kophaa jira. Kuulaniillee gad deebiteetiin hin jirti jechuudha. Karaa Finfinnee na biraa gad deebitee jirti. Kanaafuu ijoollee Oromootiyaa wanti an badeef kanaaf malee waan biraamti viidiyoolee hedduu waraabutti hin jiru. Hedduu waraabutti hin jiru. Yeroo takka kanatti ilaalee hin jiru YouTube kanaatti gurgurinaan jetti lubbuun tun. Dhuguma wallahi yoo kophaa ofii ta'an baay'ee jiruun tunis nama jibbisiisti. Wanti hunduu si jibbisiisa. Garuu jireenya addunyaa kana keessatti osoo taate hiriyaa yookiin goddanyaa tanti addaan fagachuu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf kaamilaa walirraa fagoo jirra sirriidha. Akkuma beektanii baay'ee walirraa fagaanna hedduu wal carranna kaamilaa jechuudha. Deebi'ee kuulanii akkuma waliin gallettuu bakka takka carraadha hundinuu. Osoo biyya takka keessa jirru gargar jirra bakka tokko hin jirru. Haalli jiru addunyaa tun akkana guyyaa takka olii guyyaa takka gadi yeroo takka olii nama fidee yeroo takka addaan nama baasti. Garuu jiru addunyaa kanarratti addaan bahuu yadu umaanuu sanii irra jechuudha. Kanaafuu inshallah ta'ee rabbiitiin kuulaniidhaan illee wookaa walitti hin argina walitti hin deebina akkasuma kaamilaallee waliin argina warabbi jedhe walitti hin deebina. Ijoollee ta'e hundumaa jechuudha. Ijoollee hundumaa henna akka yeroo achi jiru sanitti osoo walitti dachaanii wajjin jiraannee baay'ee takka natti tola. Baay'ee takka hin gammada jiru tana jechuudha. Haga jirtu sanii sammuu fi firii godhanii jiraachuudha jechuudha. Garuu wanti ani badeewwan akkana kanattuu hin jiraame kophaa kiyya bakka wanna takka buusuu hin danda'u. Gabbahee viidiyoo takka waan bakka takka dhaqee maruu hin danda'u. Maaliif firee kun namni waan nama bira jiraate hamilee namaa ta'a. Wal bohaarsaa, wal bashannansiisa, wal kolfisiisa. Fakkeenyaaf kaaffee tokko yoo hiriyaa tante jechuun qabeenya wallaahi wanni akka hiriyaan jiru jechuudha. Hiriyaan gaaddisa ofiiti. Fakkeenyaaf hiriyaan ofii hojii yoo gadi bahanii hojiin kolfita hojiin taphatta bakka sammuun ta'e firiis jetti nyaattus hojii nyaatta dhuytus hojiin dhuyta sitti tola. Kophaa kan kee baay'ee namatti hin tolu. Kophaa kan kee wallaahi laazimaan baay'ee nama ulfaata. Gaafa tokko gaafa koolanii dhuftee asii deemte tokko jechuudha. Asii gabbahee hedduu kaaffee baay'ee illee hin dhaqu. Yeroo baay'ee manaayyuu hedduu gadi hin bahu jechuudha. Yeroo takka qofa gadi baha malee. Maaliif bakka na dabbara waan biraatiif osoo hin ta'in na dabbara kophaa kiyya. Kanaaf kuulanii jechuudha. Bakka wayii kaaffee wayii dhaqnee gaafa isii wajjin dhaqee bakka na dabbaree kophaa kiyya. Asirraa namni nama wajjin jira. Achirraa namni nama wajjin jira. Gararraa namni nama wajjin jira. Asgirarraa namni nama wajjin jira. Bismillah wallahi la'aazimuun akka hiriyaa ilma hin jiru. Oo hiriyaa ike oo abbaa manaa kee. Kanaafuyyuu wanni badeef kanaaf badeemaa badinaan jedhana yeroo baay'ee wanni miidiyaa irraa badeef kophaa kiyya waan ta'eef. Akkasumas viidiyoolee isinitti hin dheeressu wanni ani dhagaheessi wanni isin dhageettanis isin himuu jechuudha. Wanta kuni maal jettanii Muktaar. Ani garuu dhugaa rabbii osatti hime viidiyoo sallaalee koomentii baay'ee takka arge. Muktaar filannoo isin kaaheetiin hin jira. Roozaa fi kuulanii Roozaa fi kaamilaa keessaa damee fuutaa.
tamiin fuudhaa tamiin fuudha isiniin jedhee isiniin ture fuudhaa bakka sammuun ganne wanna jettee jechuudha naatamte jirti. Tamiin fuudhaa koomenti jalatti barreessattanii sirriidha kaamilaa baay'ee wal jaalannan baay'een isii kabaja. Wallahi la'aaziin kaamilaan jechuudha akkuma argita sanitti haalaa fi amalli isii eenyumattuu hin qixxeeffamtu hojii soba fakkaatti. Tokkiya kaamilaa jechuudha akkuma beektanitti hiriyaati qaaliidha. Bakka guddaa qaba bakka guddaa naa qabdi. An ammoo ammoo ootii maal yaade ani mootu yoo itti Muktaar Roozaa fi kaamilaa keessaa takka naaf laala naaf barreessaa jedhe ni maame beektani bakka hin jiraamne hordoftaki kaamilaa biraa yeroo dhufee Muktaar sirriidha. Muktaar ammoo bira deemuuf hin deema. Muktaar arguu deemna jechuudha inshaallah yeroo gabaabduu keessatti dhaquuf hin deema. Bakka osoo inni quba hin qabne surprise hin jiraamne surprise jedhan san jechuudha. Kaamilaa achi dhaqee dhufee kaamilaa wajjin jiraannee hundi wajjin waliin argine hordoftoota sirriidha baay'ee walitti dhiyaanne nuti mana takka keessa ani nutis ana fakkeenya bakka biraa galan isaan Sa'idii kaamilaa faatee gibbii tokko keessa galan namni hundinuu jechuudha. Dammoo deebi'ee walitti ani asmad qabee achi qabee viidiyoo sanitti ilaalee hin jiru baay'ee takkas hin jiraamne baay'ee takka na dhagahamee hordoftoota ana amma akkan jiru mee koomentii ma dubbisa. Koomentii ma bichaa dubbisa Muktaariin bira dhaqa. Roozaa fuudhii Muktaar jettanii. Hayyee Roozaa fuudhii jettanii. Qoyaamii hordoftoota amma kana dhibe jechuudha. Aniin tun deemuuf hin deema. Wanta nan galeetti jira deemuuf hin deema. Dhugaa rabbii ijoolleen takka illee ammallee Roozaa wanni kun soba warri jettan. Wallahi billahi tallahi ijoollee ani jalqaboonni biyya kana galeef deemusaaf hin dhufe jechuudha. Jalqaboonni wanni an biyya keenya galeef abbaa kiyyaas galchee biyya san biyya alaa warra san walii galee garuu turee jira waan ta'eef malee warra sanii walii galee warra san amansiisee wanna hunda fiixee deemuudhaaf deebiidha. Roozaa ammallee akkamitti deemte warri naan jettan daddaan baasee isinitti hima. Ani warri bira dalagu san micaa isaaniitti kasobaa jechuudha. Dhugaa osoo hin taane micaan isaanii xiqqishaa wayiiti. Xiqqaa baay'ee xiqqaadha. Isatti na fuudhanii dirqama waraqaa aruusaa barbaachisaa jedhan. Jaartitti jedhanii hin jiraami. Duraan sarratanyaallee jedhanii deebi'anii immoo akka jaartiitti. Micaasatti yoo na fuudhanii fakkeenya kasobaa jechuudha. Kasobaati malee ka dhugaa miti. Ka itti na fuudhan jechuudha. Kasobaa kana kan itti na fuudhanii suuraan dirqama ka jaarsaaf jaartii ta'anii wajjin uffatanii jedhan jechuun veeloo yookiin ammoo wal san dirqama jedhan. Dhugaa rabbii wasanitti sun immoo dirqama jedhan. Ijoolleen biyya Ameerikaa jirtan hin beektan waan ta'eef akka itti namatti baasan. Obboleettis isaa iyyuu jaartii diyyajee baasaa miti jedhee akkasitti jechuudha. Anammoo warra bira labisan akkas naan jiranii na baasuuf hin deemanii. Muktaar ammuutu wal fuuna. Cidha qorannaa. Jedha garuu anammotu deemuuf hin deema. Ammoo deebi'ee kaamilaa irratti waan akkana kanan raawwadha jedhanitti yaadu. Kaamilaan baay'ee takka ni argitanii jirtanii akkam kana isiniif mul'ee hin jiru. Muktaar garuu itti akkas jedhee isiniin koomentii keessa mara dubbisu akkam akkasiin jedhee isiniif mul'ee hin jiru jechuudha. Koomentii yeroo ilaalee isiniin boqasnoo argitanii jirtanii jechuudha. Hordoftoota kiyya. Akkas illee taatu akka rabbi godhu waa hunda rabbuma beeka malee namaa miti. Jaalala yoo jedhan jaalalatan jechuudha. Jaalatun hedduu takka jechuudha. Nama miti guddaas hin jettu xiqqaas hin jettu diimaa gurraacha hin jettu amantii kutaa hin jettu namatti yoo dhufte jechuudha. Bakka siif namaaf hin kennitu. Kanaafuu sanillee ta'u sanis ta'u
takka keessaa waan hin oollee jedhee mucaa nama sirba keessa sirba gadhiisan jechuudha. Akkasuma tokko kiyyaa hundaafuu rabbiin keerii haa godhu. Kiyyaaf kan muktaar koomintii kanaan immoo dubbiseetiin keessattuu ganaa jechuun dhiquu jira beekanii ala taa'ee uffata dhiqachuu jira. Qophaa'uuf jechuudhaan guyyaa 3 booda gadi gibbii gadhiisuu deema jechuudha. Kanaaf qophaa'uu uffata dhiqachuu jiru koomintii ilaala dubbisaa telefoona irraa argina mantaa yeroo koomintii keessan dubbisu muktaar roozaa fuudhettanii koomintii jala barreessuuf jirtanii maraafuu wanti rabbi jedhame hin oolamtu. Takka heerumu takka biyya ambaa deemu ani ammootu warri soba jettan wallaahi la'aazim gaafaan jalqaba biyya kanatti galeetiin jedhe jalqaba raayyuu jechuudha bara awwal irraa isin himaa jira an deemuudhaaf hin ga'e abbaa hiyya galche jechuudha. Kanaaf hordoftoota keessanitti hin dheeressu wanta rabbi jedhe wanni gubbarraa dhufte hin oolamtu isiniin jira hundaafuu kiyyaaf kan muktaara kanallee yoo dhugaa rabbiin biraa jiraate hin oolamu. Sunis hin oolamu. Ani ammootuyyuu akka kiyyatti deemuuf ka'eetiin jira. Guyyaa muraasa naafi jechuun kiyya gara warra keenyaa gad deebi'ee ummaatii akkootii hin amansiisne ani laamma. Akkootii hin amansiisne. Kuwwan guutuun quba qaba. Akkootii jechuun baay'ee na jaalatti, baay'ee na kabaji. Bakka guddaa na qabdi akka itti na guddiste isii beeka isii na guddise haadha tiyya jechuudha. Kanaaf isii himuuf guyyaa muraasa booda. Mana gadhiisee isii bira galee amansiisee akkasitti deemuuf hin deema. An deemsaaf qophiirra jira hundaafuu. Sunillee waan rabbiin keenan godhe hin beekon. Akkasumatti kiyyaa du'aa inaa godhaa. Akkootii isin rabbiin naaf haa laaffisu. Jechuun baay'ee takka. Akka isii sana jechuudha. Agaa amma Finfinnee deemu kana wallaahi billaahi guyyaa kana jechuudha. Ganama bilbilee guyyaa ganama dubbisee guyyaa dubbisee galgala hin dubbisin wiik jetti. Akkunti akka tana guddiste tun jechuudha. Garuu haga Finfinnee deemsan jechuudha. Akkatti bakka akkan jeesiniif hin jiru. Anama rabbiin naa waan hundallee dalagee jira. Ballaqas kafalee jira. Hundaafuu akkutii sana rabbiin naa haa laaffisu. Rabbiin naa haa laaffisu du'aa inaa godhaa. Sinitti dheeressa hordoftoota kiyya bakka guyyaa muraasa booda gad deemuu deema isinillee kadhatuuf hin deema achiin gara kan du'aa godhadheetiin inshaallah ta'ee rabbiitiin gad deemuu deema gara Finfinnee osoo hin deebiin dura muktaariin fa'aa wanni argee sannee gana wal arguuf hin deema akka hordoftoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maraaf du'aa inaa godhaa isin jira oromootii baay'een isin jaalladha hundumaa keessanuu bakka guddaa isinii qabaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.